Micoota na. Akka isheen raftutti carqii irraa kaayanii gamanaanis gamasiinis irraa kaayanii akkuma rafte sanitti ijoollee keessaa hafte. Egaa arantana akka malee miira keessa galeen jira. Maaltu miira keessa si galchee yoo jettan illee jechuudha. Haala yeroo ammaan tana sooshaal miidiyaan irra jiru qilleensa kanarra maaltu jira? Fakkeenyaaf ilmi namaa akkamii jettee yeroo yaaddu ana jireenya addunyaa lafaa kanarratti abdiin kutadhe baqa. Itinki abdiin kutadhe. Maaliif yoo jettanii yeroo viidiyoon takka mul'atu maalifi jireenya kana nuti maali nuti qoy okay maali what nuti maal taane maaliif namaa gadi moo maaliif akkana taana itti yaaduu qabna. Egaa viidiyoo takkamii waliin haa ilaalu obboleetti. Wansi ajaa'ibu lafti tun yeroo yaadu karaa Saudi Arabiyaatti waan fakkaatti taangara. Akkamalee hedduu waan nama rifachiisu. Akkasitti achi galabanne. Akkamalee nama rifachiisa. Akkamalee nama yaachisaa dubartoonni keenya baay'inaan biyya keessa taa'uutiin jiranii taligaa jireenyaa itti yaadan osoo hin qabne cinqiin osoo irra hin jirre osoo yaadaa hin jirre yeroo aarsaa akkanaa kana kafalan fadhaatu mul'ata. Waa'ee jireenya eenyuuf jijjiiruuf lubbuu teetirraa hoo kan jirre qananii mataa keetii kan ittiin teenye maaliif of ajjeesta? What? Wanni of ajjeesu maaltu jirame? Mee fakkeenyaaf waan fedhillee ta'e ati aarsaa irra kafaltee akkana irra taate duute fakkeenyaaf beelootti dheebuutti dadhabdee maduuti. Okay. Jireenya akkas irra taate kun siyaa fayyadu okay mee? Fayyadame gaafa jireenya kanarraa fayyadamtee bakka guddaa geesse takka gartee miti seenaa jireenya keetii har'aan tanaa kana haasawee. Sigala miti. Kasi. Okay, video tana ta wannan. Once. Lala min bayin gode mu zira gemme kala ittu min rabbi ke azu ga ta wala shi tuma wala shi tuma min bayin wallahi bayin. Wanta na zo gize lalu manna fakkatti beeta. Akka khiyyatti gize yaadee chuqiya maalifi arsa khara khana hedduudha namoonni baay'eetu beeka. Kan haala akkasitti jira haala akkanaatti jira yeroo jaanii aarsaa gadii tanatti ati kafaltu daran ka olisi kafalchiisutu irra guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf namni warra jireenyaa achi qooddatee beekuudha nama mataa kee qooddatee beekaa waan ta'eef aarsaan akka malee ulfaataadha. Maqaa ishillee hin beeknu. Micoota na. Yoo fuula kana beektan laala hin beeknu oduu nu bira geenye kara itti dhufne. Akka isheen raftutti carqii irraa kaayanii gamanaanis gamasiinis irraa kaayanii. Akkuma rafte sanitti ijoollee keessaa hafte. Aarsaan kun yeroo hedduu bar wanni wanni takka ifumaafuu warri deemaa itti dhufe kun agartee miti warri deemaa isaanuma dhufe kuni mataan isaaniitu akka isii fakkaatan. Umuu deeman fakkaatan bar. Ifumaafuu jechuu kiyya. Gammoojii akkanaa jireenya maal jijjiiruudhaaf mee maaltu si jijjiirama? Wanni takka wanni si jijjiiramtu hin qabdu. Si fakkaatti malee. Wanni si fakkaattu takka fakkeenyaaf akka manaa rafee waan bareedduu takka agaruu yookaan ammoo tizitaa ajaa'ibaa takka keessa seenu gartee miti. Akkasii jireenya biyya sanii jireenya akka tizitaa si fakkaatee ayaan keessiin hafu qaamni keessiin hafu biftiti osoo siin hafne malleeni fi osoo siin hafne waa takka osoo si biratti hin dhiisne daa'im suuraa godaanaa jechuudha. Yoo itti yaadde qofa.